Shamaa akkam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota YouTube channel kootii warri taatan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isin akkamii nagaa fayyaadha marti keessanuyyuu baga yeroo kana geessan isinin jedha. Baga walumaan geenye isinin jedha kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa. Warroonni haaraa taatan anaa dhufuu isinin jedha. Warroonni mooyyuu duraan turtan warroonni like gochaa turtan hedduu isin galateeffadha. Har'a mooyyuu jechuudha waan isin bashannansiisu fidee dhufee jira. Innis maadha hiriyaati irratti piraankii godhuudhaaf hin deeme jechuudha. Piraankiin kun naa tasaakkamu naaf hin tasaakka'u waliin ilaalle jechuudha. Hiriyaati kanan baay'ee jaaladhuudha. Inna ishirri baay'ee na jaalatte waggoota hedduus waliin turreerra garuu jechuudha har'a miisti piraanki irratti dalage jechuudha. Kazaan hiriyaachuun kan akkamii akka ta'e irra achumaa ilaale jechuudha. Kanaaf wayin jechuunidhaaf hin deema. Isas maal akka ishiin jettu in ilaalla jechuudha. Kanaaf har'a maal yaaddeessitanii ishiin jechuudha maallaqa naa kennin jedhanii maallaqa kana naa keetti monaan keetu mee in ilaalle jechuudha. Inna maallaqa naa liqeessi maallaqa hin qabu jedhanii na maallaqa kanaaf kennitu munaaf hin keetu mee walumaan ilaalla jechuudha. Inna nan dawwalaa fi na waliin turaadhaa isin jedha. Isti nan dawwalaa fi na waliin turaadhaa. Hawwi akkam? Nagada maali? Fayyaa nagaa keeti? Jira galata waaqayyo akkamati fayyaan kee? Nagaa kootti waan ofiitu akkamati nagada? Jira namtirree baga nagaa naa taate. Amii walumaanuu baga nagaa fayyaa ta'anii waan ofiitii akkami dalagan? Baay'eetti bareeda waan jennu kina. Kun jajjabaattaa? Gaariidha si bira akkamii? Na birarree waan jedhu shaggaadha galata rabbii. Kana majaala bareeda si adaba. Amii waan ofiitii yaabinnaati sin barbaade ture iyyuu dhimma wayitiif hojiirra jirtaa? Rakkoon asii maali rakkoon qabu? Beektaa wiitii yaa waan ta'e rakkadhee si bira dhufe. Rakkoon qabu maali waan qabu ta'e siin kennaan siin kennine inni fan kennantan. Ishi lubbuutii yaa beektaa sila irra nama rakkisuun barbaadu ture gini beektaa natti ulfaatee humna kootii ol ta'e jechuudha. Ammaaf immoo birrii harkaan qabu as ajaa'ibu kazaan mi'a wayii bitee jechuudha biyya irratti kazaan birriin xiqqoona irrate na akka naa liqeessituuf si bira dhufe jechuudha. Oo qabatte jechuudha. Rakkoon qabu maarreetti ilaalla lubbuu amma birrii 50,000. 50,000 warreen kan argannu fi 50,000 waan hojjetisitti fakkaata argaa keessumaa beektuun guutu garuu nan qaba ji'a tokkoof wayii. Ati hoo nama biraati irratti argattu ta'e jechuudha. Beektaa nama gaafachuun natti ulfaate kana itti dhiyaatu suma namni simuyyuu hin gaafadhe maallaan jedheeti nan baqqaachuun ishiin qabatte koo ishiin gaafadhe dura sin gaafadhe dheetti nan jechuudha. Nama biraan gaafanne meeshaan ani bitumuu beektaa baay'ee tokko birrii hedduudha jechuudha. Kan Itoophiyaatis birrii sidaara kana isaa wajjin kan kiyya wajjin birrii hedduu na gaafate jechuudha meeshicha sun. Kazaan ani immoo siif hin deebisa yeroo muraasan booda immoo ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 booda siif hin kenna. Waa'ee meeshaa natti hin taanuu nan beeka jiru biyya wanti hundinuu hidhame intala osoo baxaami nama as tallaaduu agarteeti. Rakkoon qabu bakka lubbuutii maal goona seeti? Kiyya sammasitti ji'a 2 guutuu birrii haqqatti immoo ammastatis ji'a takka hin hojjeta walitti ji'a 3 mara 50,000 hin guuttu. Miti maari ani amma barbaade yuukaasila. Biraazarii irraa hin ciikuudha. Ani jechuun torban tokkoon boodan barbaade beektaa torban kana keessa jechuudha sila. Malee ani kanas si deebisuu siin jedhe kanas si deebisu ji'a 3 booda siif hin deebisaa. Birricha immoo amman barbaade jechuudha torban tokkoon booda. Kanaafuu torban
tokkoon booda waan barbaaddu fi ani immoo anan qabu amma ergeen fees immoo mana kaajee lamaan kunne waan ta'eef iyyuu obboleessa koorraa sii fuudhee ati immoo isatti guuttattee bitattee booda immoo yaa'in erginaa fi siin jechuun barbaade toomina si ga'eera. Ishee obboleessa keetirraa naaf fuutaa? Siifa fuudha rabbi marree waan rakkoo qaba goddanyaati baay'een jaalladha. Manamtummaadhaanii jedhanii isaan booda. Inni ammaa lamaneen naa kenna taatoo inni jechuun oddoo sirree ta'e ati waan na beektuu fi inni immoo akkamitti amaneetu birii kan hunda kaasee naa kenna. Maaliin akaawuntii kanarratti geessin jedhan akaawuntii naa kennaati akaawuntii nama wayisii bitu sanii naa keetta kanarratti isaan booda anatu sii kenna ishiin irra noo sii geessuu baattee ana argitanyaadha ishiin naa kennitii. Goddanyaadha hiriyaa baay'ee wal jaalannu wal kabajnu wal amannu jedhaan maarreen taloo birrii tana dhiiseen kana caalu iyyuu gatanii boqotan miti. Samma sirriidha garuu beektaachuun ulfaata yeroo kaan nama amanuun xiqqoo ishee odeessitee rakkoon qabate naa kennita garuu immoo obboleessa kennaan hin sodaadhe yookiin nu diduu danda'a. Maalaman diduun miskiinidha. Waan an beekuufan beektaa amala isaa didu waan an jedhan didu anis immoo oolmaa badaatti hin baasu maallaqa kuban beeka waan ta'eef kanaaf immoo hiriyaan ishee erga rakkattee jedhee akkanaa kennamu abdiin qaba garuu rabbitu beekaa keessa namaatis garuu dawaleen gaafadha dubbii. Ishee kaawwan ofiitii hedduu si galateeffadha yaa'unnaa gaafachuu keetiif baay'ee tokko si galateeffadha dhugaa. Betul. Lubbuti yashi barri angkaka jirani jari barri jalabana wanni cigaru prank da shi prank zirata jadda lubbuti heddu sigalateeffad. Odoonna bees dhugaa naa kennite jechuudha. Dhugaa baay'ee si galateeffadha. Hedduu tokko dhugaa hiriyaachuun basmaa maashallaa. Naa kee dheedhee tontini jenne beektaa? Jechuun 50 yeroo kan yaa'u. Barri akka akkaan. Barri akka akkaan qoy olitti deebine shi barri akka akkaan choo qoy barri akka akkaan. Eshi kabajamtoota barri akka akkaan jiran irratti kazan deebitiin banaa innaa prankiin keenyaa tasaakee jira olitti deebine shi.